السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما هرقفوني يردفتو تسيفان أورو أقامنا قادرتو سنين جداد أسوا أنباء إينا مقدسي سوف نمنن دكتكت ببادي سنين رفي دائم نجيكايو بقاتي رازراني لقابا إينا رفادي سنين جدا أكاتا سيني حالي سي haala uumama qaama isiin hunduulumaan beeknaa akkaataa isiitti dadhabdee haala irra raawwatamee ajandaa ta'aa ba'es ni beektu. Hojiin dadhabdee isiilleen daa'ima garaa qabdu kanatti akkuma irra raawwatame sanattuu daa'ima rabbiin garaa isii kaa'ee daa'ima nagaa dhaltee yookaan deessee ijaan argutti baay'ee tokko gammaddee nama suuf cinaa qabaatu baattu hedduu gammaddee. Namni irra caalaan hin gammadeef jechuudha. Maaliif namni kun nama qaamaan miidhamaatii nama yeroo itti barbaadetti heerumee hiriyyaa baafatee ilmoo da'uun carraa biraa argachuu dhabuu dandeetti. Carraa isiin argatti kanatti nama hedduu gammade jechuudha. Yoomaa wanti kun dhossaanis irra akka raawwatamu isiilleen hedduu daa'ima qaamaan guutuu kana da'uu isiitiif hedduu gammaddee turte. haa ta'uuti tarabbii yoo dhufte wanti godhanii jiru rabbi isiin argisiisan jenne kanaaf rabbi isiin argisiifnee jalaa boqatte jedhaa jiranii dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Haala kanaan qumatii kanaan haala uumama rabbisii kenne kanaan ulfa akkasiitti baattee ji'a 9 gara baattee dadhabdee hadha isiin geetteen kanas namni hunduu argaa jirru haala isirra raawwates haala isii namtichi isirra raawwates waa akka ta'e himannaa irra turtellee hin beektani. Garuu yoo daa'imni isii kun dhalatuu isiititti nama hedduu gammade. Maaliif namni kun carraa ilmoo dhaluu zarii godhatuutu hin argatu ta'a yookaan namnummaan dheerummaan baay'isee qumatii isii kana ilaalanii ittiin dhiyaatan ta'a. Garuu rabbi waan hunda bira namaan kennu mucayyoo bilxii qaruu ta'e tana rabbiin waa inni nama uume ni jaalatanii qaama kanaanu garuu haalli isii beekumsi isii konfidensii isiin qabdu dhugaa rabbi hedduu nama gammachiisa hedduu namatti tola jechuudha. Osoo nama tokkootii gabbayee baratee hojjettu ta'uu dhiisee gabbayee jechuudha. Qaama ofii kana mul'isuu horiillee kamana ol dhoggumee qakamtu jira. Yeroo kana keessa sooshaal miidiyaan kun babal'atee jennaan gadi babaasuu eegalan malee nama qaamaan gabaabaa maalii kana horri isaaniitu maatiin maan isii barsiise sun ijoollee ajaa'ibaati. Isiilleen garuu sirri nama konfidensii qabu barattee hojjettuudha akka hojii qabdu sun beektanii. Haa ta'uuti shamaraa carraan shamaraa kun hin beekamu. Akkasittuu haalli isii mudatee daa'ima rabbi garaa isii kaa'ee daa'ima garaa kaayame san nagamaan teettee jalaa kalee dadhabe jedhaa turanii dhammoo boqotee jedhaa jiranii. Dhugaa baay'ee itti gaddee isiniin jedhaan akka kiyya akka nama tokkootitti baay'ee tokkotti gadde. Maaltu na gaddisiise lubbuun hunduu uumamteellee daa'imnis nama jalaa duunis inuma jira. Garuu haala humna isii kanaa yoo ilma daalchisan haala gammachuu isiin dura itti gammaddee ilma godhadhe jettee uummanni hedduun zariyyuu haa godhattu jedhee itti gammadarraa ilmoon tun deebitee jalaa dhabamtu. Maal godharree karabbiitii waan ta'eef humna godhanii jiru. Akkasitti daa'imni jalaa duutee jedhaa jiranii. Ammallee rabbiin hin qabaa garaa isii zariitti godhuun hin wallaalu. Kanuma isiitii miti ganuma ijaan argitee dhabdaa rabbi jedhee ganama isii lallabe jechuudha. Haganuma deettee illee wajjin dadhabdee illee haganuma daa'ima jalqaba rabbi sii kenne kana sirraa fudhadhaa duruma jedheen. Kanaaf ammas waan isii lallabuun dhabu rabbi ammas itti kennuu danda'a jechuudha. Maaltu beeka yoo ka rabbii ofii sodaatee rabbuma kiyyaaf jedhee illee haadha manaa godhadha jedhee namni
tokko walitti dabalamtee rabbi ilmoo ammas deebisee garaa kaa'een zarii isii zariitii jettee wanta isiin laaltu rabbi kennuufi danda'a. Wanta rabbi abdii irraa muran jechuu rabbiirraa rabbiin si haa jajjabeessu. Baay'ee nama dhagahama wallaahi. Namni tokko qaama guutuu qabaatee ulfata wajjin dadhabee ilmoon namarraallee deebitoo maayyuu miti. Garuu kunis isiillee rabbumatu si lallabe, si baachisee, si dadhabsiisee sirraa fudhadhaa jedhee ofumaa uummate. Akkasii dhugaanii ilmoon jalaa deebite yoo jedhan, jalaa duuteerti yoo jedhan baay'ee tokko na gaddisiise jechuu akka nama tokkootti. Sammuu gaazexeessitoonni tokko gaggaafataa irra deddeebi'anii gaggaafataa turanii isiilleen ilmoo rabbii uumaa isaa guutee naa kenne tana hedduutti gammada jettee gammadaa turte. Uummannis gammadaa ture. Isinis akkas gammadaa turte. Maaliif ilmoo jechuun gaaddisa namaati. Haadha ofii sareellee yoo taate ilmoon haadha ofii sotti jechuudha. Ilmoo isiilleen saniif itti gammadde boru harkana qabdi, boru dadhabbii kiyya kana na baafti, boru na guddifti, maqaa isiitiin bakka guddaa ga'uu danda'a jettu ilmoo argatte kana gammadde fudhatte jechuu waan rabbi kenneefirraa. Garuu haa ta'uti hin taane rabbi keetii miti, ilmoon tun teetii miti, argitee dhabdallee rabbumatu jedheeni ammas rabbiin deebisee si haa kennu. Lama isiin hooggatu rabbi deebisee si haa kennuu hin danda'a jechuudha. Bultiillee rabbitti ijaaruu danda'a. Namni qumatee dhabeefi miti. Carraadha. Namuma akka isii kana meeqa kami qaamaan miidhamaa ta'ee lammii biraa ta'ee lammii keenya ta'ee namuma akka isii kana heerumee namuma qaama guutuu nama isaan fakkaanne ka qaama guutuutiin wajjin heerumee ilmoo godhatu hedduu jira. Isiillee hin beekamu carraan. Hin beekamu. Rabbi carraa deebi'ee si haa tolchu. Konfidensii isii garuu hedduu namatti tola. Yeroo ulfaa sanis bakka gammaddee konfidensiin sodaa tokko malee akkasiin argatan san ofirraa softi jechuu. Ilmoo argatte kanasitti gammaddee gocharra raawwatellee fudhatteetumaan akkasi keessisii yoo haaris qabaate konfidensiin ofii amantee dubbatti jechuu baay'ee namatti tolti. Haalli isii ofii amanamummaan isii baay'ee namatti tolti. Haa ta'uti rabbi keetiin jenneeni si haa jajjabeessu, ka biraa isiif haa kennu jenna malee waan jennu hin qabnu. Torbeen kunii akkuma beekamu kun diinaan nyaatamee, kun balaa konkolaataatiin ta'ee, kun ammoo iyyuu daa'imni isiillee haala kanaan torbee kana keessa boqotte jechuudha. Maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu jedhanii maal godhani? Lubbummaan kamuu ka uumamte du'a dhandhamuuf waan jirtuuf wanti godhan hin jiru. Harka namaa hin taane akkasii jiggaayyoollee rabbiin isii jajjabeessee deebi'ee kun isa dhumaatii miti, isa jalqabaatii deebi'ee ilmoo isiif haa kennu. Akka itti kennuufis bultiis godhattu rabbuma. Ka durallee garaa isii kaa'ee namticha sanittis isii waliif fidee ilmoo kana garaa kaa'ee argee dhabsiises isuma irraa fuudhee rabbiin deebi'ee kennuufii danda'a. Wallaahi garaa na nyaatti sirreessiniin jedha. Haga deetti baay'ee tokko dadhabdee galgolgolooftee ulfa hagas ga'u san qaama kanaan baattee waa meeqa janna qabde yookaan gargaarsa gahaa hin qabdu. Hojii sanuyyuu hanga ulfa kana dadhabdee hin dhaabdee kanaan dhugaa rabbii kaa uummanni bira dhadhaabatu kana malee uummannis tura baay'een qarqaarri dhiyeennuma kana xiqqoo yoo qarqaaran malee. Kanaaf maal gootere jaalatuudha waan rabbi godhe. Rabbi ammoo deebi'ee bakka isii haa buusu, bulchiisitti haa ijaaruu. Inni danda'aadha. Kanuma isii uumetu waan bulchiisiillee itti yaada jechuudha. Ijaaruu danda'a bultiillee. Akkasii dhugaan baay'ee rifadhee yeroo isiin ilmoo argatte ilmoon qaama guutuu ilmoo isiillee suuraa irra mul'isaa turan ilmoo qaama guutuu waa hunda guutee deette tura. Haa ta'u ka isii waan hin taaneef
wanni godhan hin jiru. Jajjabina siif haa kennu. Nama isiif yaadee isiif rifatellee hunda jajjabina haa kennu. Namas bakka haa buusuu fi akka itti kennuun isuma beekaa isiniin jedha obboloota kiyya. Baay'ee na dhagahameetumaan waraabee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha.